Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan hafuura qulqulluu, Waaqa tokkoo, Ameen. Dhiifamaa fi tolummaa isaa nuuf baay'isee Waaqayyo Abbaan keenya akka baay'ina cubbuu keenyaa osoo hin taane akka tolummaa fi dhiifama isaatti eegee tiksee hanga isaa kanatti kan nu ga'e qulqulluu kan ta'e maqaan isaa guddaa kan galatoomee fi kan ulfaatee nuuf haa ta'u. Sagalee kana kan dhaggeeffattan maatiiwwan Waaqayyoo, ijoolleen haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaam bakka adda addaa kan jirtan hundumti keessan maqaa gooftaa keenyaaf fayyisaa keenyaa Iyyasuus Kiristoosiin nagaan isin gaafadhaa. Akka isaatii bakka jirtanitti akkam bultanii, akkam ooltanii, akkam galgaleessitanii. Ameen. Galateeffamuun amaloomaa keenyaa fayyisaa keenyaa Sillaasee kan ta'e maqaan isaa baddaa samii irratti afaan qulqulloota ergamoota isaatiin afaan qulqulloota abbootii keenyaa farmoolii keenyaa jedhu hundumaa kan galateeffamu qulqulluu kan ta'e maqaan isaa nu birattis guddaa kan galatoomee fi kan ulfaatee nuuf haa ta'u. Deessuu gooftaa keenyaa haadha hunduma keenyaa qulqulleettii Dubroo Maariyaam qulqulloota ergamoota Waaqayyoo qulqulloota abbootii keenyaa farmoolii keenya hunduma isaaniidhaafis akka kennaa isaaniitti galannii fi ulfinni guddaan isaaniif haa ta'u. Egaan maatiiwwan Waaqayyoo koorsii keenyaa dubbii Kiristoos kan jedhuun boqonnaa lammaffaa eegallee barachaa akka jirru obbolaawwan barumsa kana barachaa jirtan ni beektu. Barumsa kanaan guyyaa darbee kutaa jahaffaa ture kan baranne. Kutaa jahaffaa kanaan maqaalee foonummaa ilma Waaqayyoo kanneen jedhan ture kan jalqabne. Isaan keessaatu wal yaadachiisuudhaaf jecha maqaalee jalqabaa lamaan ture kan baranne. Isaanis Amaanu'eel kan jedhuu fi Iyyasuus kan jedhudha. Amaanu'eel jechuun Waaqayyoo nu waliin ta'e jechuudha jennee hiikkaasaa hiikneerra. Waaqayyo qaama isaatiin bakka hundumaatti kan argamu yoo ta'e iyyuu asitti garuu kakuu haaraatti dhalachuu isaatiin dursanii raajonni akkuma barreessan Waaqayyo nu waliin ta'e yeroo jennu akkas kakuu moofaatti qaama isaatiin bakka hundumaatti argamaa ture. Akkasumas gargaarsa isaatiin kan akka raajotaa mootota qajeeloo duukarra gargaarsaan akka hojjechuu keenya osoo hin taane foon keenyarraa foon lubbuu keenyarraa lubbuu fudhatee cubbuurraa kan hafeen kallattii kamiinuu nu fokkaate nama ta'e isa kanadha nu waliin ta'e jechuudhaan Amaanu'eel jennee kan baranne. Maqaan kun maqaa foonummaa ilma Waaqayyooti jennee baranneerra. Kan lammaffaa moottaannee kan baranne Iyyasuusidha. Iyyasuus jechuun fayyisaa jechuudha. Maqaa kana qulqullichi Gabriel dursee haadha isaatti Dubroo Maariyaamitti himee Dubroonis akkuma inni itti himeen maqaa isaa Iyyasuus jettee moggaaste. Iyyasuus jechuun immoo fayyisaa jechuudha. Dhalli namaa Waaqayyoo duukaa abboommi isaa cabsuudhaan kan inni walitti bu'e sana du'a bara baraatti murtaa'e sanarraatu qulqulluun kamiyyuu kaasuu hin dandeenye. Ilmi Waaqayyoo immoo nama ta'ee kana hundumaarraatu fayyise. Kanaaf Iyyasuus fayyisaa kan jedhu maqaa foonummaa kan isaatii jennee barannee ture kan dhaabbanne. Guyyaa har'aas immoo akka fedhaa fayyaa Waaqayyootti kanumatti dhufuudhaan sadaffaarraa kaanee itti dhufna jechuudha. Waaqayyo abbaan keenyaa akkuma yeroowwan darbanii har'as nu gidduutti argamuun fedhaa fayyama isaa nuuf haa ta'u. Kan sadaffaa egaa maqaan foonummaa ilma Waaqayyoo Kiristoos kan jedhudha. Kiristoos maqaa foonummaa kan biraati. Ilmi Waaqayyoo kan inni ittiin waamamu jechuudha. Inni kunis maqaa foonummaati. Maqaa foonummaa jechuudha. Jechi Kiristoos jedhu yaa'u jecha afaan keenyaa miti. Afaan Giriikiidha. Kiristoos afaan Giriikiidha. Afaan Ibraayistiidhaan immoo Masii kan jedhamu jechuudha. Kitaabileen qulqullaa'uun kakuu moofaa Masii jedhanii kan barreessan, kakuun haaraa immoo Kiristoos jedhee kan barreesse, afaan keenyaanis immoo hiikkaa ni qaba ta'anii kan ilaalludha. Kitaabileen qulqullaa'uun egaa bulaawwan keenya akkuma dursinee baranne warreen kakuu moofaa baay'ee isaanii afaan Hibiruudhaan barreeffaman kitaaba Daani'eel irraa kan ta'e kitaabileen biroon afaan Hibiruudhaan barreeffamanii afaan Ibraayistii jechuudha. Warreen kakuu haaraa immoo baay'een isaanii afaan Giriikiin barreeffaman. Kanaaf kitaaba qulqulluutti garuu barraa'u waa'een ilma Waaqayyoo kun kakuu moofaa keessatti argannu Masii jedhamee kan barraa'e
kakuu haaraatti immoo innumti Kiristoos jedhee kan barraa'edha. Kanaaf caqasoota lama haa ilaallu baay'eetu jiru akka fakkeenyaatti qofa caqasa lama qofa ilaallee dabarra. Kan kumofaarraa raajii Daani'eel boqonnaa 9 lakkoofsa 25 kaasee 26 kan jiru waa'ee Masii waa'ee Kiristoos kan dubbatudha. Maal jedhaa? Qulqullicha Gebreelidha Daani'eelitti kan himu. Kanaaf beekii jedha. Kanaaf beekii hubadhusi ajajni Yerusaalemiin ijaaruu ba'uurraa eegalee hanga Masiitti subaa'ee 7 subaa'ee 62 ta'a. Isheenis bara dhiphinaatti daandiidhaaf dallaa waliin ni ijaaramti. Eenyu Yerusaalem ni ijaaramti. 62 si'a 7 booda immoo Masiin ni ajjeefama jechuudhaan dubbata. Inni kun icciitii baay'ee of keessaa qaba. Warreen abboonni keenya waa'ee qamar waa'ee bara lakkaa warreen beekan isa kana sirriitti hiikanii ni barsiisu. Asitti kan barbaanne waa'ee icciitii isaa osoo hin taane Masii kan jettu kanadha. Asitti maal jedha gara olitti gaafa laallu ajajni Yerusaalemiin ijaaruu ba'uurraa kaasee hanga Masiittidha. Ajaja Yerusaalem ijaaruu jechuun yaa'u raajiin kun mul'achaa kan jiru Baabiloonittidha. Saboonni Israa'el Baabiloonitti booji'amanii Yerusaalem diigamtee yeroo jirtutti jechaadha. Innaa qulqullichi Gabriel maal jechaa jira? Ajajni Yerusaalemiin ijaaruu ni ba'a. Kana kan baase immoo Qeeroos miti jedhe. Yaa'u qo'annaa kitaaba qulqulluu warreen barachaa turtan isa kana ni hubattu. Waa'ee kitaaba seensa kitaaba Nehemiyaadhaaf Izraa irratti kana bal'inaan barannee turre kan dabarre Qeeroosidha ajaja kana kan baasu. Qeeroos ajaja kan erga baasee kaasee irraatuu kaasee hanga dhufaatii Masiitti jechuun hanga Kiristoos dhufaatii jechaadha. Subaayee kana ta'a. Ittaan yoo maal jedhaa subaayee 62 si'a 7 booda immoo Masiin ni ajjeefama. Eenyu Kiristoos ilmi Waaqayyo ni ajjeefamaadha. Innaa Masii jechuudhaan haala kanaan kitaabileen qulqullaa'oo kakuu moofaa kan isaan barreessan Kiristoos kan jennudha. Kitaabileen kakuu haaraa immoo afaan Giriikiidhaan wanta barreeffamaniidhaaf isaan maajaniiru Kiristoos jedhanii kaasaniiru. Isaan keessaas tokko akka fakkeenyaatti ilaaluu dandeenya. Yaa'u kitaabileen qulqullaa'oo kan keenya waan ta'eef baay'ee isaa obbolaawwan ni beektu. Bakka baay'eetti Kiristoos kan jennu ganaa kitaaba qulqulluu abbannu mataasayyuu wangeela gooftaa keenyaaf fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos Maatiyos akka barreessetti Luqaas akka barreessetti Maarqos akka barreessechuudhaan jalqabaachuudhaan Kiristoos kan jedhu kitaabilee kakuu haaraa irratti afaan Giriikiin wanta barreeffamuudhaaf Kiristoos jedhamee ibsameera. Yohaannis 1:42 maal jedhaa? Wangeelaawwi Maatiyos yeroo barreessu wangeelaawichi Yohaannis yeroo barreessu akkas jedheera. Innis dursee obboleessa isaa Simi'ooniin argee jedha. Yoodhaan Indiriyaas yaa'u duuka bu'aa qulqullicha Yohaannis cuubbaa ture. Kiristoosiin erga duuka bu'aa isaa ta'ee booda kan inni raawwatudha. Innis kan jedhame Indiriyaasidha. Indiriyaas dursee obboleessa isaa Simi'ooniin argee. Simi'oon jechuun Pheexroos jechaadha. Kana booda maal jedha? Masii arganneerraa jechuudhaan itti dubbate. Masii arganneerraa Masii yaa'u afaan maal dubbachaa jira? Afaan Ibraayistiin dubbachaa jira. Masii arganneerra jedhee qulqullichi Yohaannis ni hiika. Hiikaan isaa maal jechuudha? Kiristoos jechuudha jechuudha immoo dubbatannaa. Masii jechuun Kiristoos jechuudha afaan Giriikiidhaan. Maaliif Yohaannis saboota Efesooniif barreessaa waan jiruuf kitaaba kana afaan Giriikiidhaan barreesse. Kanaaf Masii jechuun hiikaan isaa maal Kiristoos jechuudha jedhee ibseera. Kanaaf Kiristoos jechuudhaan kakuutti kan ibsame kakuu moofaatti Masii kan jedhamedha. Masii immoo kakuu moofaa keessa bakka baay'eetti ibsameera. Kitaaba Saamu'eel keessa ni jira. Kitaaba Faarsaa Daawit keessa ni jira. Kitaaba raajotaa bakka baay'eetti ibsamee jira. Innaa Masii kan jedhamu jechutti isa kana Kiristoosidha jechuudha. Gara afaan keenyaatti gaafa finnu immoo Kiristoos jechuun afaan keenyaan kan dibame jechuudha. Kana sirriitti hubachuu danda'uu qabna. Kiristoos jechuun maal jechuudha? Kan dibame jechuudha. Kan dibame jechuun immoo maal jechuu akka sirriitti adda baasnee obbolaawwan keenya beekuu danda'uu qabna. Amma maqaa foonummaa gooftaa keenyaa fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosidha. Amma barachaa kan jiru jechaadha. Kiristoos jechuudhaan afaan Giriikiidhaan kan waamamu. Masii jechuudhaan afaan Hibiruudhaan kan waamamu. Afaan keenyaan maal jechuudha? Kan dibame jechuudha. Kan dibame kan jedhutti sirriitti adda baasnee hubachuu danda'uu beekuu qabna. Tarii kitaabilee kakuu moofaa obbolaawwan dubbisnuudhaa fi sirna raajotaa sirna oriitii kan beeknu yoo ta'e raajiin tokko yeroo muudamu akkasumas mootiin tokko yeroo muudamu ni dibama. Innaa isaan kun maal jedhamu? Masii jedhamu saamtota isaan kan dibaman jechuudha. Kan dibaman jedhamuudhaan kakuu moofaa keessatti raajotaaf akkasumas moototaaf fakkeenyaaf eenyuuf Daawit dibame miti haala sanaatiin kan dubbatame miti. Kan dibame kan jedhu Kiristoosiif kan dubbannu sun akka kan raajotaadhaa fi kan moototaa sana miti. Maaliidhaaf?
asitti kan dibame kan jedhu Kiristoosiif gaafa hiikamu akkamidha? Dursinee kan baranne haa yaadannu. Iyesuus Kiristoos ilmi Waaqayyoo Waaqa nama ta'edhaaf nama Waaqa ta'edha. Gonka Waaqaaf gonka Waaqa nama jechuudha. Ilmi Waaqayyoo qaamni waaqummaa addunyaa dursee abbaadhaa fi hafuura qulqulluu wajjin bara barummaadhaaf jiraachaa kan ture addunyaa kana kan uume sababbii cubbuudhaan namaadhaaf dhala namaa fooniif lubbuudhaan fayyisuudhaaf maal ta'e waggoota 5,500 booda qaama keenyarraa haadha keenya qulqulleetti dubroo maariyaamirraa foon isheerraa foon lubbuu isheerraa lubbuu fudhachuudhaan yeroo tokko ta'u yeroo kana waaqummaan sun qaamni waaqummaa sun qaama foonummaa dubroo maariyaamirraa fudhatana ni kabaje. Maal taasise? Ni kabaje. Foon haadha keenya qulqulleetti dubroo maariyaamirraa fudhatame sun immoo waaqummaa duukaa tewaahidoo raawwachuu isaatiin ni kabajame. Isa kanadha kan dibamee kan jedhamu salphaadhumatti. Sidiif galee miti? Qaamni waaqummaa qaama foonummaa haadha keenya qulqulleetti dubroo maariyaamirraa fudhatame duukaa tewaahidoo yeroo raawwatu qaama foonummaa sana maal taasise? Ni kabaje. Maaliif? Gara waaqummaatti guddisee jechuu salphaadhumatti. Gara waaqummaatti guddisee. Gara waaqummaatti aangoo kanarra kaa'ee. Yeroo tawaahidoo kana qaamni foonummaa sun immoo qaama waaqummaadhaan maal ta'e? Ni kabajame. Namni waaqa ta'e kan jiru sanadha. Sababa kanaadhaaf qaamni foonummaa sun maal ta'e? Ni dibame kan jiru sababa kanaadha jechuudha. Kanaaf gooftaan keenyaaf fayyisaan keenya Iyesuus Kiristoos kana isaa hubannu gooftaan keenyaaf fayyisaan keenya Iyesuus Kiristoos nama kan jedhamu foonummaa sana akkuma ta'e nama namtidhe gonka nama gonka waaqa immoo nama guutuu waaqa guutuu na Kiristoosiin kana boqonnaa tokko qabannee gara fuulduraatti bal'inaan baranna. Nama guutuu waaqa guutuu jechuun maal jechuu akka ta'e jechaadha. Nama guutuu kan jennu foonummaa isaadhaan akkuma ta'e kan dibame kan jedhamus immoo akkasuma foonummaa isaatiin malee kan biraadhaan miti. Kan dibame kan jedhamu maala foonummaa isaatiin nama kan jedhamu foonummaa isaan akkuma ta'e jechaadha. Waaqummaa isaatiin kabaja yookiin immoo dibamuu kan barbaadu miti. Maaliif mataa isaa qullaa taasee kan dhufe kabaja barbaacha miti. Kiristoos qaamni waaqummaa bara baraaf abbaaf hafuura qulqulluu wajjin kabajaan kan ture. Dhufee gara lafaatti kan dhufe kabaja barbaacha miti. Mataa isaa qullaa taasisee dhala namaadhaaf beenyaa ta'uudhaaf kan inni dhufe miti. Foon namaa uffatee nama ta'ee mul'achuudhaan addunyaa fayyisuudhaaf dhufe. Kanaaf kabaja kan barbaadu yookiin dibamuun kan isa barbaachisu miti. Inni turumayyuu waaqa waan ta'eedhaaf. Foon Kiristoos dubroorraa fudhateef immoo kabaja kan ta'e isuma qaama foon waaqummaa yookiin immoo jecha kan jedhamu sanadha. Dubroo maariyaamirraa kan fudhatame sun foonidha. Akkuma kan keenya kana foon dadhabaa kan ta'e wanta hundumaa beekuu kan hin dandeenye. Bakka murtaawaa kan ta'e rafuu nyaachuu dadhabuu kan danda'u isa kanaaf kabaja ta'uudhaanii kabaja kan kenneef qaama waaqummaa yookiin immoo jechichadha. Jechichi immoo ilma waaqayyoo qaama sadan keessaa qaama tokkodha. Asirratti sillaasee hojjechuu hin dandeenyu jenne ni dandeenya. Sillaaseen tu kabaje foon sana kabaje yoo jenne qaama waaqummaatu foon sana kabaje jennee yeroo yookiin jechichatu kabajateef gaafa jennu sillaasee hojjechuu hin dandeenyu jenne hin dandeenya. Yaa kana bal'isnee asumatti ibsinee akka darbuu barbaadeen malee maqaa kana qofa ibsinee darbuu hin dandeenya. Sillaaseenoo hin kabajnu jenne hin dandeenya. Maaliif? Kabajuudhaan uumuudhaan fedhaan sillaaseen tokko waan ta'eedhaaf abbaatu kabajee ilmatu kabajee hafuura qulqulluu kabajee jechuu dandeenya. Garuu immoo jechuudha waa tokko hubachuu qabnu qaama isaa adda ta'een foonichaaf immoo kabaja kan ta'e qaama ilmaadha. Qaama isaa adda ta'een foon dubroo maariyaamirraa fudhatameedhaaf kabaja kan ta'e qaama ilmaadha. Kanaaf walumaa galatti Kiristoos jechuun kan dibame jechuu yommuu jennu dibamuunsaa akka kan raajotaadhaaf akka kan mootota kakuu moofaa miti. Kan dibame kan jedhame sun foonummaa isaatiidha. Maaliidhaaf? Qaamni ilmi waaqayyoo dubroo maariyaamirraa foon fudhate sanaadhaaf kabaja ta'e ni kabaje. Akkasumas immoo foonummaan sun waaqummaadhaan kabajame. Inni kun kan dibame kan jedhamu isa kanadha jechuudha. Kanaaf Kiristoos jechuun akkasidha. Faallaa kanarraa kan ta'e gara fuulduraatti yoo waaqayyo jedhee boqonnaa dhumaadhaan gaaffii shakkitootaa kan jedhamu gaafa deebinu kan dibame kan jedhu biyya keenya bakka tokko tokkotti kan lallabamu sun sirrii akka hin taane asirrattis ni hubanna. Gara fuulduraattis immoo bal'inaan itti deebinee yoo waaqayyo Muusaa nuuf laate
bakka isaatti ni kaasna jechuudha. Kanaaf maqaan sadaffaan Kiristoos kan jedhu kana jechuudha hiikkaansaa. Kan afuraffaan fayyisaa addunyaadha. Inni kunis gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos kan biraas fayyisaa addunyaa jedhamee ni waamama. Fayyisaa addunyaa jechuun guutummaa addunyaadhaaf qoricha kan ta'e, guutummaa addunyaa fayyisuu kan danda'e, guutummaa addunyaa bakka inni gatame kabaja isaa duraatti deebisuu kan danda'e. Akkasumas immoo cubbuu namni kamiyyuu addunyaarra jiru hundumtuu raawwatuuf cubbuu sanaaf qoricha ta'uudhaan fayyisuu kan danda'u jechuudha. Isa kana fayyisaa addunyaa kan jedhamu. Gooftaan keenya fayyisaa addunyaa jedhamee waamameera. Maaliidhaaf ganaa yeroo dhalannaa isaarraa kaasee kun isaaf dubbatameera waan ta'eedhaaf. Maal jedhe ergamichi gara warreen tiskeetti ergame hin sodaatinaa kunoo namoota hundaaf gammachuu guddaa kan ta'u misiraachoon isinitti himaa har'a magaalaa Daawititti fayyisaan innis Kiristoos gooftaa kan ta'e isiniif dhalateera. Maal jedha ergamichi magaalaa Daawititti fayyisaan innis Kiristoos gooftaa kan ta'e isiniif dhalateera. Fayyisaan isiniif dhalateera. Fayyisaan kunoo eenyuudhaafidha? Namoota hundumaaf gammachuu kan ta'e jechuun namoota hundumaadhaaf fayyina kan ta'e, namoota hundumaadhaaf kan kenname, namoota hundumaa gara bilisummaatti, gara jireenya bara baraatti deebisuu kan danda'u, fayyisuu kan danda'u jechaadha. Kanaaf fayyisaa addunyaa gaafa jennu addunyaarra kan jiru hundumaa fayyisuu kan danda'u jedhamee haala kanaatiin dursee dhalannaa isaarratti gooftaa keenyaaf kun dubbatameera jechuudha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos egaa akkuma kakaasaa turre gara addunyaa kanaatti kan dhufe kaayyoon isaanii guddaan dhala namaa fayyisuudha miti. Dursinis ilmi Waaqayyo maaliif nama ta'e jennee yeroo barannetti dhala namaa fayyisuudhaaf gara kabaja isaa duraatti deebisuudhaaf jennee baranneerra. Dhala namaa fayyisuudhaaf wanta dhufeedhaa fi dhala namaa kan ammoo kan fayyisu beenyaa sana kaffaluutiinidha. Beenyaa Addaam fannootti kaffaluutiin. Kanaaf Kiristoos fannootti fannifamee gaafa guyyaa jimaataa beenyaa sana dhiiga isaa dhangalaasuudhaan Addaamiif yeroo kaffalu addunyaan hundumtuu cubbuu Addaamirraan kan ka'e bittaa diiyaabiloos jalatti kufee kan ture sanarraatu fayyuu danda'eera. Sababa kanaadhaaf Kiristoos maal jedhame beenyaa kana raawwatee addunyaa fayyisuufaatiif fayyisaa addunyaa jedhame jechuudha. Kana kitaabni qulqulluun ni dubbata. Yohaannis 4:42 gaafa ilaallu inni dhuguma Kiristoos fayyisaa addunyaa akka ta'e ni beekna. Kiristoos eenyudha? Fayyisaa addunyaa akka ta'e ni beekna. Yohaannis 4:42. Innaa bara kamittuu egaa addunyaa kanatti namni kamiyyuu gaabbiin gara isaatti deebi'ee yoo gara isaatti deebi'e cubbuudhaas immoo isa fayyisa Kiristoos. Beenyaa Addaam raawwate gaafa jennu dhaloota kakuu moofaa keessa tureedhaaf maal taasise Addaamiin ni baasa keessaatu akkasumas ijoollee Addaam jiran gara fayyinaatti deebise. Warreen kakuu haaraaf yoo tokko cubbuu Addaamiidhaaf dhala namaarra kan jiru du'a bara baraa hunduma keenyarraa kaase. Dabalataanis immoo cubbuu mataa keenyaan kakuu haaraatti hojjennu kana addunyaa kana namni jiru hundumtuu cubbuu raawwachaa jiraatu hundumaadhaaf yeroo tokkotti gara Kiristoositti deebi'ee yoo gaabbii galee gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos cubbuu kana dhiisaa wanta jiraatuudhaaf cubbuu kanarraa dhala namaa fayyisaa wanta jiraatuudhaaf tokkos maal jedhame fayyisaa addunyaa jedhamee ni waamamaadha. Tokkoffaa Yohaannis 4:14 gaafa laallu isa kana nutti agarsiisaa nuti argineerra. Abbaan fayyisaa addunyaa akka ta'uudhaaf ilma isaa akka erge dhugaa ni baana. Maal akka ta'uudhaaf fayyisaa addunyaa akka ta'uudhaaf. Kanaaf Kiristoos gara lafaatti kan dhufe fayyisaa addunyaa ta'uudhaafidha waan ta'eedhaaf maqaan tokkos maqaan foonummaa isaa maal jedhama? Meedaani'aalim fayyisaa addunyaa jedhama jechuudha. Qulqulleetti mana kiristaanaa keenya Meedaani'aalim fayyisaa addunyaa ta'uusaa dhiiga isaa fannootti dhangalaasuudhaan addunyaa hundumaadhaaf guyyaan itti bilisummaa labsee guyyaan itti fayyina labsee gaafa 27 bitootessa irratti kan inni fannifame ji'a ji'aan Meedaani'aalim yookiin immoo fayyisaa addunyaa jechuudha yaadannoo ni taasisti. Innaasa kanadha. Egaan obbolaawwan keenya maqaan foonummaa Kiristoos guyyaa darbe kan baranne lamaan guyyaa alaas kan baranne isaan kanaa kanneen hafan immoo kutaa nuun qabannee kan dhufnu barannee maqaalee kan guduunfinudha kan ta'u har'aa fi asuma irratti nu haa ga'u. Abbaa sagalee kanaa kan ta'e Waaqayyo abbaa keenyaaf galannii fi ulfinni guddaan isaaf haa ta'u. Kan dhageenya laphee keenya keessa nuuf haa bulchu kutaa nuun deebinee hanga dhufnutti nagaa Waaqayyootiin turtii gaarii galanni Waaqayyoof.